Ashama arkfune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'ina family jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo hundi keenya nagaa keenya gooftaan keenya nu eegeertisse ayebbifamu sinin jechuu barbaanna guyyaarra channel kanaaf garuu dursa waan hunduma dursa channel kanaaf aaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafanna like goda share goda keessumattu share na goda dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha comments nan qabachuudha ijoollee keenya irraa jechuudha komiko yoon isin kobadhe isinitti dhagaama jedhee yaadu anarraas komii qabdan dhiyeessaa rakkoon qabu komii yoon irraa qabattani dhiyeessaa komii keessan sanaaf immoo nasirraa jechuudha komii keessan sanaaf isinin kiisaanis isinis immoo anummoo har'a komiin qaba jechuudha komiin ko maali yoo jettani ijoollee baay'ee biyya galee jechuudha ijoolleen afaan amaariffaa dubbatan ijoolleen afaan oromoo dubbatan hin jiru jechuudha afaan guraagenya afaan barbaadan haa ta'u afaan biraa warri hojjetanii injiru jechuudha garuu keessatti ijoolleen keenya ijoolleen afaan oromootiin hojjannee irraa arganna yookiin immoo hojjanneetu irraa waa fayyadamna jennee warri YouTube kana banne maaliif akka banne YouTube kana yookiin immoo channel kana maaliif akka banne hundi keenya hin beekna jechuudha ani ofii kooti dhoksaa tokko ta'uu hin qabaatiin irraa fayyadamuufanii jechuudha maaliif biyyi keenya suma arginu kana jireenyi suma arginu kana mana namaatti hammana fuuqoy waan tokko na fayyaduu danda'a jedhee baneera isa kana insobu jechuudha hundi keessan amma YouTube maaliif bante yoo jettan itti bashannanuu fi yookiin immoo sammuu kootti bohaarsuufanii jettu jechuudha sobadha maaliif biyya harabaa deemte maaliifi maatii kee jaalattu yookiin dhala qabaachuu dandeessa dhala jaalattu abbaa manaa jaalattu haadha kee haadha dadhabduu jaalattu abbaa dadhabaa jaalattu gattee maatii kee keessaa obboleessa kee obboleettii kee gattee maatii baay'ee jaalattu gattee maaliif biyya keetii baate maallaqa argachuuf gaaffii isin keessatti taa'umunni kuni jechuudha gaaffii isin keessatti taa'umu dhugaa dubbachuuf ani kanin ka'ee maatii abbaa manaa koof daa'ima koo gatee biyya arabaa deemee hojjadhee of jijjiiree deebi'ee fi jijjiiramaaf yookiin immoo birrii argachuuf bakka wanti biraa turgumiin biraa hin jiru dhaqee kan namaaf hojjadhee maallaqa argadhee maallaqa sanaan of jijjiiree kaayyoon koo kanumaa jechuudha wanti biraa hin jiru ammas immoo YouTube kana kan banneef warri bantanii irratti haasaa jirtan warri bantanii irratti hojjechaa jirtani kaayyoo biraatiif miti waan tokko waan beekumsan qabu yookiin immoo keessa kootti waan uumame tokko bahee dubbadhee argadhaa jettaniitu malee YouTube'aaf hin hojjedhaa jettaniiti miti yookiin barumsaan namaaf laadha jettanii barumsa keessa natsaa namaaf fi miti jechuudha warreen barumsa kennuudhaaf ba'an jiru warreen wanta garaagaraatiif ba'an jiru garuu ijoolleen keenya biyya harabaa jirtan ijoolleen keenya YouTube banattan kan nama jala deemuu barbaaddu malee kan ijoollee oromoo jala deemtanii daawwachuu namaaf ijoollee keenya fayyaduu hin barbaadanii jechuudha maaliif akka ta'e like illee tuttan jechuudha anaaf hin tuttu rakkoon qabuun kun garuu ijoolleen biraa akkasittiin amma ijoolleen na duuba galan jiru jechuudha kan afaan biraa dubbatanii afaan amaariffaatiin kan hojjetanii akkuma keenya biyya harabaatti koshiinaa keessa dhaabbatanii waraabanii akkuma keenyatti dadhabanii namni 15 yeroo sana kan hin daawwanne yeroo biyya galan hundumtuu dididid jedhee kan 150 daawwatamtu jirti jechuudha normaal mana keessa waraabdee jechuudha normaal abbaa manaa shifaana waan barbaadde taate jechuudha garuu ani baay'ee prankiin hojjedha jedhee ammuman beeku ammuman danda'u hojjannaan ijoolleen tokko na arrabsuu kaatanii jechuudha maaliif ijoolleen keenya namoota na beektanis okattanii na arrabsuu dandeessu inni kun ani hin beeku ani amala ko tokko sirriitti madda daawwattoota ko dhugaa dubbachuuf amalli ko ani gowwaadha
gowwaa yoon isiniin jedhu amman beekun dubbadhaa waa tokko garaa keessatti dhofkachuu hin danda'u. Nama tokko faana yoo walitti qabame isa namni namatti dallanee isa namni bukkur jedhee nama curee wanyu ta'u hin beeku isa kana jechuudha. Gilxiin baasee sitti dubbadha jechuudha. Namoonni natti dhiyaatan jirtu jechuudha. Amala koo beektan jirtu jechuudha. Gilxiin baasee dhooba jechuudha. Inna isa kana ani immoo YouTube koorratti chaanaala koorratti ammuman beeku yoo hojjedhe laayikii yoo naa xuxxanii na arrabsuu dhiistanii jabaadhoo jettanii yaada koo amilee koo cabsuurraa sinii galee amilee koo cabsuudha abbaan manaa koo amman hojjedhu jedhee na didee jira jechuudha. Barana yeroo tokko chaanaala koorratti piraankii wayii yookiin immoo waan akka qaldii wayii hojjennee jirra jechuudha. Abbaa warraa koo mul'unaa arrabse abbaan sun jechuudha. Abbaa sana beeka garuu mul'utu godhee arrabse jechuudha. Ergasii of qabuu heegalee sodaate jechuudha. Anis immoo tokkicha YouTube irra dhaabbannaan nama jibbisiisaa yaanni keellee sirkaa badaa deema jechuudha. Sinii galee yaanni koon harkaa badaa deema jechuudha. Ani kan hin hojjedhuuf isinitti meera YouTube warra argachuuf saamunaa bitachuuf daa'ima kootiif shaayii sukkaara bituuf yookiin immoo aannan bituuf ani bakka kanuma moo turgumiin biraan jiru jechuudha. Maali yoo wal fayyanne maal rakkoo qaba ijoolleen keenya? Maali isintu baasee kanfalaa? Namoota yoon itti dhufe namoota ijoollotan ganaa guddata yoon arge uma sheerii godha. Yoon akka tasaa biizii ta'ee viidiyoo gadhiisee yeroo tokko ba'a malee dhugaadha ijoolleen itti dhufe sheeriin godhaa fi ijoolleen itti dhufe laayikiin godhaa fi ijoolleen itti dhufe koomentiin hankaa fi jechuudha. Biizii yoon ta'een alatti jechuudha. Gaafan YouTube irra oole ofiifuu sheerii gochaaf hin oola. Gaafan immoo viidiyoon bichaa gadhiifadheen bahee istiidiyoo keessan gala yeroo tokko malee YouTube keessan galu jechuudha. Ammamtu laale jedhee ilaaluudhaaf istiidiyoo keessan gala malee YouTube irraan galu jechuudha. Isa kanaaf namoonni sheerii naa godhu yoo jechuu barbaadan dhugaadhaan sheerii gochuudhaan wanti ofii kootiitti baasu sin jiru. Wanti itti kanfalu sin jiru karaa keessaa koottaati leensaa WhatsAppidhaan wanti keessan na ergaa liinkii keessan rakkoo tokko qabu wanti nutti lakkaa'u tokko hin jiru laayikii gootan nomtuun lakkaa'u nutti jechuudha. Maaliif kan kanfalu dhaabbata YouTube'itu waan ta'eef jechuudha. Isa kana warreen dhokattanii nama arrabsitan immoo deebiin isiniif qabaa jechuudha. Ila amantii qabdu miti. Ani jaan arrabsitan indoo amilee koo ol kaasa malee amilee koo waan gandamu sun qabu. Waan na cabsuun qabu jechuudha. Jechan taane yoon fokkise anamma fuula koo kana waan barbaade dibadhee gabbaa'uu wallaaleeti miti. Garuu malkii waaqayyoo kalarii waaqayyoo naaf kenne of hin balleessu yoomillee gonkuman dibadhu jechuudha. Meekaappii guyyaa tokko ittiin dibadhe na yaadadha yeroon beeruutti galu. Sinii galee meekaappii dibadhee hin beeku. Narraa sin eegamu ammuman qabu nan dhiqadhaa nan uffadha ammanuma. Meekaappii isa namni laqatu isa namni isaa dibatu hin barbaadu jechuudha. Kana isin hin taane taanaan na daawwachuu dhiisaa. Garuu konfidensiin qabuun gadi hin ba'a bakka. Isa kana warreen arrabsitanii bushooftuu fokkiftuu maali ishee maqarxiseettanii isinumaaf ta'a ofii keessanii of dhoskitanii ani bahee mul'adhe ammuman qabu mul'isee jechuudha. Waan biraatti dabaluu hin danda'u jechuudha. Waan hin qabne yoo itti dabalee bahee bareedaare hin bareedu. Waan hin qabne itti dabaluu hin barbaadu jechuudha. Sinii galee waan hin qabne itti dabaluu hin barbaadu. Waan qabuun hin gadi ba'a jechuudha. Waan hin qabuun hin gadi ba'a malee hin barbaachisu jechuudha. Isa kana warreen nama arrabsitanii rabbiin keessan yookiin waaqayyoon keessan sodaadhaa. Kan nama arrabsu ilmoo waaqayyoo toon ta'in ilmoo seexanaati. Seexanatu arrabsoo jaallata. Eebbammoo kan jaallatu yoo eebbisten eebbifamta yoo arrabsite immoo akkasuma arrabsamta jechuudha. Kan arrabsen arrabsama kan eebbisen eebbifama. Isa kana ofii keetii beeki jechuudha. Dhokattee nama arrabsuun cubbuudha. Cubbuu sitti ta'a. Obboleetti keetii waan gaarii yaadi malee waan gadhee hin yaadinii jechuudha. Sinii galee kana dhokattee arrabsitee mul'attee arrabsitee wanti sirraa fuudhus hin jiru wanti narraa fuudhus hin jiru. Namni ammuma galeef jiraata ammuma galeef dubbata ammuma manni koo na jiraachise ammuma carraan koo na jiraachise hin jiraadha malee carraa namaa darbee hin jiraatu obboloota. Iddoo kanatti badhaa carraa namaa namni darbee namaa jiraatu hin jiru.
jireenya namaa namni darbee namaa jiraatu hin jiru. Kan dhumarratti gaafatamu jireenya nama jiraachaa jiru anuma jechuudha. Kan jireenya isa amma jiraattee dabarsite waan gaariis ta'ee gadhees ta'ee kan ammatee hojii isaa nyaatu sumadha jechuudha. Ammatee kan galfatu boqqolloo facaaftee boqqolloo galfatta, qamadii facaaftee qamadii galfatta. Anis akkuma hojii kootti jechuudha. Waan man facaasan galfadha jechuudha. Isa kana akkasitti yaada isiniin jechuu barbaada. Yoon isin gaddisiise dhiifama guddaa naaf godha. Garuu natti dhaga'ame jechuudha. Jechoota hin taane jedhanii na arrabsan jechuudha YouTube koo irratti. Ebelushee dhaqiitii ilaale akka nama sanaa ta'uu hin danda'u hani hanuma jechuudha. Ani leensaadha. Akka nama sanaa ta'uu hin danda'u gonkumaa jechuudha. Of ta'een jiraadha malee nama sana dhaqee fakkaachuu hin danda'u jechuudha. Dhaqiitii ebelushee jala galii ilaali. Atammoo hojiin hojjedha jetteetu jettanii dubbattanii jechuudha. Ammuma naa galeen hojjedha jechuudha. YouTubein kooti, chaanaalli kan kooti. Ammuma naa galee nan hojjedha, ammuma beeku nan hojjedha. Inni kun nama ni ilaallatu jechuudha. Isa kanaaf guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kabaja naaf qabdaniif, jaalala naaf qabdaniif daawwattoonni koo dhugaa baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaalladha. Yoo miirra haarii keessa galee dubbadhes dhiifama naa godha. Garuu amilee nama cabsuuf hin yaadina. Ijoolleen keenya wal yaada malee walirratti yaadina. Hojii gaarii yoo hojjettan hojiin gaariin isin eeggata. YouTubein kuni numiti kan kanfalu, numiti meeshaa tokko kan itti baasu, kan nuuf kanfalu nuti viidiyoo bicha hojjannee gadhiisuudha. Amma dandeenye xiraasiisaa eegne. Kana malee wanti nuti itti kanfallu hin jiru. Walitti hin naaffina. Ijoolleen biraa hanga 100tti, hanga 150tti daawwatamaa jiru waan ta'eef kan keenya duunee biyyee nyaannet 100 nu daawwatachuudha. Komiin qabnu kanuma. Komii kootiif immoo yoo natti qabamtan dhiifama sin gaafadha. Dhiifama siniin jedha. Kanumaan siniin jedha. Eebbifamaa nagaatti tola. Walmaa gaarii isiniif haa ta'u. Waan yaaddan bira ga'aa. Milkaa'aa. Kanumaan siniin jedha. Amaatti dabarfamtanii laatamiina. Wanti gaariin isinaan mudatu jedha. Nagaatti tola. Ciao. Laayikii gochuun dagatina. Sheerii gochuun dagatina. Ciao. Bye. Nagaatti tola.